jecha isin qabu jechuudha. Bakka hedduutti dhaga'ame hedduu takka jechuudha namni hangana takka. Hordoftoota kiyya dhugaa isin jedha jecha isin qabu. Bakka waan hin jedhee isin galateeffadhu natti dhiqqaata jechuudha. Wallahi hedduu takka naaf galatooma. Ulfaadha kabajamaa isin jaa hordoftoota kiyya hundi keessan warroonni na jaalattan warroonni na hordoftan warroonni bakka waan badan irratti arguu hin barbaanne wanta babbareeda akka nu jedhu warroonni na hawwitan hedduu takka naaf galatooma. Ulfaadha. Nagalli hin daganne hordoftoota kiyya dhugaa dubbachuuf haguma na gammachiistan takka. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Akkam nagaa jirtanii hordoftoota kiyya jaalatamuu fi kabajamoo akkam jirtan fayyaa keessanii. Alaamanni isaanamni keessan nagaa dalagaa fi ammaal fakkaatti binjaana bira bareeda alhamdulillah isin biras bareeda akka ta'e hawwii kiyya. Itti aansuun dhugaa dubbachuuf har'aan tana isin galateeffachuu dhufe jechuudha. Sila maal taate nu galateeffachuu dhufta kan jenne hedduu takka bakka akkan jechuun durallee yaada garagaraa koomentii keessan irratti waan namni naa barreessu irratti hundaa'uudhaan jaalala keessan ni arga. Video dengada guyyaa sanbataa gadhiisan irratti immoo wallahi laazim bakka hedduu takka haga bo'uutaa kan irra sii ga'e jechuudha. Jechuun gammachuun jechuudha. Maaliif video sana akkanumaan akkuma gizee biraa ni beektanii an video tokko lama miti kan inni gadhiisu jechuun waan tokko irratti xiyyeeffadhee nama hojjetu miti jechuudha. YouTube irratti jechuudha. Video mana keessallee meeshaa garagaraa illee bituudhaan akkasumas yeroo bakka waan natti tottole tokko gadi isin dhiisee jechuudha YouTube kiyya irratti akkanallee akkasumatti illee jechuun waa hedduu gadhiisee jechuu barbaadeeti xiyyeeffadhee waan tokko qofa irratti fakkeenyaaf nyaata hojjedha yoo ta'e nyaata qofa gadi dhiisu jechuudha. Wantoota garagaraa wantoota ani irraa fayyadame inshallah birammoo waa hedduu isiniif qooda. Kanaafuu maal jechuu barbaade akkasuma viidiyoo kana dengada gadhiise illee oolmaa kiyya guyyaa sanbataa jedhee haguma diqqoo baay'ee miti ijoolleetti yaallee gizee rifeensa sirreessuuf akkas godhee itti dabalee gadhiiseen ture namoonni hedduun jechuudha. Bakka akkuma viidiyoon sun gadhiifame daqiiqaa 3 osoo viidiyoon hin laallamin daqiiqaa 3 jechuudha. Daqiiqaa 3 daqiiqaa 4 osoo hin laallamin guutuun isaa daqiiqaa 9 ture. Garuu osoo daqiiqaa 2 viidiyoon gadhiifame daqiiqaa 2 3 4 osoo hin caalin warri naa bilbilee lakkoofsan qabu jechuudha. Wallahi laazim. Keessattuu biyyoota gurguddatan biyyoota akka Minnesota keessa dhugaa dubbachuuf biyyoota bakka fageenya qaban jiran miti isaanirraa naa bilbilan dhugaa siin jaa. Innaa hedduu namaa naa bilbilanii bakka maaf akkas gootee maaf ijoollee gadhiiste ijoollee gadi dhiisini viidiyoo sana qinaamaa naan jira jechuudha. Wallahi laazim bakka hedduu takkan natti dhagahame jechuun namni hangana takka na hordofan natti hin fakkaanne yaa'u yuutuubiin kiyya waggaa lamaaf deeme erga bane akkan irratti waan takka irratti wanni jedhu hin guddanne haa ta'u garuu namni akkana takka na daawwatu natti hin fakkaanne viidiyoon kiyya lallama baatu malee bakka namoota hedduu horadheera jechuudha. Hordoftoota kiyya dhugaa dubbachuuf hedduu keessi kiyya bakka gammachuu hedduu natti dhagahame bakka namni hagana takka naaf yaada jedhee hin yaadu ture. Namoota Ameerikaa irraa Minnesota irraa ijoollee hedduu naa bilbile jechuudha. Dubaay irraa bakka WhatsApp irra sagalee maal silaadha namni maal ta'e jedhee guseen hundi isaatu ijoollee miidiyaa irra maa baaste yoo ijoollee miidiyaa irra maa baaste duraan hin baastu haqi viidiyoo san lammata hin baasin wallahi bakka hedduu natti dhagahame hin boo'ee maaliif namni tokko haguma si jaalatu tokko akka hin miidhamne akkasumas bakka akkam jedhee akka isin ibsu hin beeku isin ilaala namoonni akkasnaan jettanii anillee dhugaa dubbachuuf guutuu full viidiyoo jechuudha guutuu isaa ijoollee hojii gizee gadhiise hin qabu niin argaa jira jechuudha. Wanti dhugaadha iji namaa gaarii miti ijoollee dhiisaa numaafuu jechuudha. Namni hundumaa maal keessa akka dabarsaa jiruu fi maal keessa akka jirru namni hunda ni mudata jedheeti yaada wanti kun jechuudha. Tawakkaltu alallaa jedheeti maaliin gadhiise malee dengada gadhiisee hin beeku ani rabbumatu jira hundaafuu bakka waan jedhu hin qabu warroonni na hordoftan warroonni bakka baddu wanti tokko wanti gaariin taane tokko gizee andalage warroonni hin jaalanne akkasumallee kanumaayyuu hanganta kana yaaddanii kallattiidhaan naa bilbiluun keessa sagalee itti yaaddaniitu osoo viidiyoon sunuu hin dhumatin jechuudha. Bakka haguma sassattan jabeenya jechuudha ifa manuu godhi garuu yaada keenna jali sagalee nama hedduu naa kaa'e hedduu takka naaf galatuun ulfaadhaa isin jaaladha isin kabaja hedduu takka naaf jiraadha umrii dheertuu rabbiin isin haa jiraachisu. Ijoollee isin irraa fagaatanii jiraattanis warroonni biyya namaatti dalagaa jirtanis waan milkeessu rabbiin waan isin hojjetan keessa barakaa isinii kaa'e nagaa biyya keessanitti ijoollee keessanitti maatii keessanitti rabbi isin haa galchu isin jaallattoota kiyya naaf galatooma ulfaadhaa jecha isiniif hin qabu natti dhagahame namni hordoftoota baay'ee qabaatu baadhus duras wallahi bakka kamuu gizee deemu jaalala namaan hin qaba.
Eeggadee garuu bakka keessa kiyyatu ni tuqame jechuudha. Wallaahi jechuun haqqi viidiyoo san nama naan jedhe hedduutu jira. Bakka takka gadhiise hin aquumaa bitaa uffata illaa jedhetu mandhiise. Na akkasii naaf galatooma ulfaadhaa jechuu barbaadeeti. Dheertuu hamtuun isin hin tuqini. Rabbiin numaraa bakka jirutti rabbiin hamtuun nurraa haa qabu. Waan kee hir'itaate hin dabarsini. Akka isin jaa fayyaa nuuf haa kennu. Hundi keessanuu galatooma ulfaadhaa isin jaalamata jedhin dhiisu. Akkasii warroonni sagalee naa keettan sagalee keessan baay'ee isaa dhageeffadheetummaan hin dhiise. Warri isin deebisellee isin deebiseetiin jira. Nam hedduu naa kaayee waan ta'eef sagalee jechuudha. Akkasii rabbi bakka jirutti numaraa nu haa eegu jechuudha. Jahamtuun nurraa haa qabu. Isinillee kaa hanguma na jaalattan hanguma bakka ijoollee jala namni kamuu nama jaalatu takka haguma namaaf rifatu takka akkas jettanii na ergitan hundi keessan uffaadha galatooma isin jaawwarroftutti hiyyaa. Egaa akkana isheetti hidheeressu hagan isin jechuu dhufe akkasumallee uffata namaa itti na bira jiraa ture garuu viidiyoo hin goone xiqqoo natti hin toltolle sanumaa fi asmaan isinitti agarsiisa hanga dhumaatti na waliin tura. Namoonni meeshaa mana keessaa barbaadan akkasumas namoonni maatii keessan sarpiraayiz gochuu barbaadan lakkoofsi kiyyaa duwwaa 9 duwwaa 1 21 duwwaa 6 73 karaa waasaappiitiin heeloo jedha. Humna biratti ni argatan jechuudha. Hordoftoota kiyyaa kan hojjetamus taanaan kan bitamu. Egaa kallattii maan gara meeshaa amma qabadeetti isin dabarsa. Egaa hordoftoota kiyyaa uffata amma isinitti agarsiisaa jiru kana viidiyoo tureera ka waraabee garuu gadi hin dhiifne amma kanumatti dabalee gadhiisuu barbaade uffata kanneen jechuudha. Akka feestaala keessatti dura lafa kaa'ame amma isinitti agarsiisutti jira. Kuuwwan kana fakkaata. Itti aansuun immootu kan har'aallee isinitti agarsiisa jechuudha. Uffanni kunniin agartanii viidiyoo daqiiqaa 5 waraabee lafa kaa'een ture har'ammootu irratti hidhe. Kunoo haala kana namni kamuu jechuudha meeshaa ofii akkanatti ilaaluu barbaada. Kanumaa fi masgajallee yookaan sidaa jallee lama qabdi buletiin dhiyeetuni. Kana fakkaata shiitiin kun baay'ee akka babbareeda. Kaawul irratti kunniin jechuudha shiitii mata'ee shaarbiin isaa bareedaa kan uffatamu bal'aa wajjini. Waa kanaan durallee bitee jira jechuudha. Itti aansuun ka har'a kunoo viidiyoo jalqabaa isinitti waraabaa ture sani daqiiqaan dheeratee jennaan umaanii gara dhumaatirra sagalee jalatti hidhee egas booda uffadhee isinitti agarsiisutti jira. Diriyaa kana mootu kun agartanii gizee hodhisiistan laastikii lamaan hodhisiisa. Maaliif gizee itti diriyaa gadiitti godhatan namatti hin tolu suuqatuuf namatti hin tolu jechuudha. Laastikii qal'oo yoo hojjetame akkasii diriyaa lama qabdi tokko kunoo halluu kanatti hin hodhamne jechuudha. Kuni ka duraa sun immoo ka hodhame. Gatiin diriyaa kanaa yoo akkanatti fakkeenyaaf bittiniin isaa kuni qarshii 5,000 ka hodhame immoo 5,500 jechuudha. 500 dabaleeti malee dura 5,000 gizee hodhamu gizee bitamu 4,500 ture. Garuu ammaan tana amma kana bitee kan hodhamin kana bittini isaa 5,000 waaw hedduu bareeda jechuudha agartanii. Hedduu namatti tola. Halluu 3 moo 4 5 qaba kanaan qaba kareef uffadhisaniin qaba daalachoo waan akka kireemii illee ni jira jechuudha riyaawwan kunniin. Itti aansuun immootu shaaliitu jira. Shaalii kunoo abbaa ofiitiif illee shaalii gooteerti. Uffatni kun olii galatti namni hunduu ka ofii addaan baasee waan beekuuf bakkuma takkatti waraabutti jira. Kanama afuriiti jechuudha. Ka jalqabaa shiitiif shaarbiiwwan sun kanama tokkooti. Diriyaa fi kunoonni kun immoo kanama tokkooti jechuudha. Shaaliin kun aynaa qaba tokkoffaaf lammaffaa qaba ka shubboo caafa ofirraa qabuuf hin qabne jira. Hundaafuu kun mirti hin dhiyaate yookaan oomishi hin dhiyaate. Amamaan tunis jirti. Shaaliin 1,500 amamaan 4,500. Haati kana immootu diriyaa kana akkasumatti bittinee sanaan jettee jirti. Halluun isaa hedduu namatti tola kunillee isaan sadiin kana bakka takkatti jechuudha. Itti aansee kootii qorraa haadha xiyyaaf jettee jirti. Maashaallah anumarraa jimuyarraa iskiriinshatii goote jechuudha. Kootiiwwan kun hedduu takka babbareeda. Keessattuu amma yeroon ka garaagannaa waan ta'eef jechuudha. Kootiin 2,800 itti aansee obboleettii xiyya takkaaf shiita wal fakkaatu diriyaa wajjinaan jetteerti. Waaw maashaallah agartanii shaarbii akka bareeddu. Bakka gadiin ba'uufis qalalta jette garmalee furdaa miti garmalee haphii miti hedduu bareeddi jechuudha shiitisii wajjin. Gaawunii kanallee ka gubbaan uffatamu gaawuniin kun firiidha baay'ee akka bareeda. Nama qal'attis nama furdattis ni taati jechuudha. Egaa akkasii shaarbiin kun kunoo shiitii kana wajjini. Itti aansuun immootu hijaaba itti naa dabaljettee jirti. Hijaabni tuni hedduu babbareeddi. Ammallee akkasuma shaarbii kwaalitii tokko itti naa dabaliif jettee jirti haadhaaf obboleetti illee. Waaw shaarbii tanneen agartanii. Shaarbiin tuuwwan noormaalii tunniin diriyaa hojii gurguramtii turte garuu addisillee namni fedhee ni jirti jechuudha. Waaw hedduu takka babbareeddi. Waltarti tokkoffaaf lammaffaa qabdoon isin beekuu qabdan. Hedduu takka jaaladhaan shaarbiiwwan kanneen agartanii diizaayinii isaa hedduu namatti tola. Yoo barbaadan shiita wajjin waan barbaadan hojii uffattan hin deemti jechuudha. Halluu lamatti kunoo isaan lachuu garagara.
qarshii 2200 jechuudha gatiinis. Itti aansa diriyaa kanallee nama biraaf jettee viidiyoon kee kana fakkaataa laayikii godha alfaadhaa galatuma baay'ee.